Gaaffii bareedduu dubbatte maaliif hawaasni biraa amma gizee nu miidhu maaliif caalitti jettaadha amma gaaffiin ta'e gaaffii bareedduudha nutii fi warri biyya ala jiru adda adda Hamzaa keenya. Sigalee moo akkam? Sagalee ta'e firroo maaliif tadua Eega wayi haaqaboo waliin nudii isaa kaawwamii godhadhaa yookaan isin kan hundi gabbuutanii naannoo hojjaa gaafadhaa agar wanti namni ni horeera. Echi Hadir ati biyya keessa jirtu. Hadir ati biyya keessa jirta waan kana dubbachuun siif hin mijaa'u yoo Hamzaan biyya ala jiru waan kana sagalee siifis ta'e hawaasa miidhame saniifis sagalee ta'e maaliif ati gabbaatee magaalaa san keessa dhaabbattee Hamzaa irratti duulta achi teessee Hamzaa irratti maaliif akka shorra keessaa gootere? Eewwa sunis gaaffii bareeddu ammallee garaagarummaan bikka kana jirtu maali tokkoffaa ani. Shagaafuma bareedu jechaa maa ol takkalatti saboo nama kana nurraa dhorkaa namni kun maali? Obboleessa kiyya dirree beekootu yoo feete dirree dhawaatiin jira kootu. bareedu jechuunis kallattiin deebisi. Ati mi barkana ajaju ani gizee namni na ajaju Hadir anas si gaafateemi. Hadir anas si gaafateemi. Fati ganaaf minuutu irraan kaasina. Eewwa. Walloltanii booda anneetu akkana godhinaan hin jeenaan ammumaan waliin lolina. Kaisan jirtu otu rakka. Kaisan jirtu. Abo dhufuun ta'inga anas akkanatti ifirratti ficcaaniin itti dhaggeeffadhu ammaan isin hin jeemma nuti warri biyya ala jiru amma gizee ilaalu jechuun warri biyya alaatiif nuti dur hariiroo walitti qabna akka ijoollee sooshaal miidiyaatti amma hariiroo walitti hin qabnu isaaniin nu tuffate isaanii akka maletti namummaa nurraa fuudhee kabajaa nurraa fuudhee warra biyya alaa saniifuu nuti bikka jirrutti biyya teenya cinaa dhaabbanna mootummaa keenya cinaa dhaabbanna yaadni keenya kana bakka. Hamzaa kiyya tarraa dhumaa takkaan gaafadha Hadiroo amma wanti inni gaaffii itti gaafatteef deebisaa tana sii kannee hariiroon jidduun jirtu jee. Hadir kiyya gaaffiin ani si gaafadhe gaaffii shan keessaa deebisaa kallattii daawwattoota nama kumaa dhibbas diif hin deebisna Hadir kiyya. Abshir. Magaalaa san keessatti hojii gaggaarii hojjechaa jirtaati. Jiratti illee ni dhiyaatta. Ta'u ajjeefamtuun obboleettii ta'eeti. Magaalaan san sababa namni dhufee mucootan ajjeeseef rabshaa keessa seenuuf deemti. Nageenya magaalaa saniitiif waan dhaabbattuuf maaliif dhiibbaa ajjeechaa mucootan irra godhamtan maaliif hin balaaleffatan Hadir tanuma naayemi nageenya magaalaatiif dhaabbattaati. Ani wanni inni dhaabbatiniif tokkoffaa yoo feetee jechuun akka magaalaa dirree dhawaatti bikka kana ka bulchu jiru obboleessa kiyya tokkoffaa. Isarratti roorroon oofuu ta duute ta hafteetu guddoodha. Ta hafteef bulchiinsi ni fixa malee rabbii gaditti. Hadir akkamitti obboleessa kiyya ta duute akkamitti afaan obboleessa kiyya. Nama Hamza Haji Dina wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mero tak yaada hawasa. Meus borra. Meus borra. Yero tak carra nara da buleyen. Yero tak carra nara. Akami waru qabani amma walitti laqas taayitin. Yero tak carra nara da. Waan obsine ablee cinaacha nu deemtu hunda firraa obsaa ollee dadhabne buleyen. Mee durarratti ummata hamma afaan kaayyatee gara galli qimsoo kana laalee dhiiga obboleeyyan keenyaa dho'isoon irraa dhiisa aayidiyaa jeneraalii tokkoon isinii qanna. Dirreen dhawaa ona afran qallooti ona Oromooti gaafa nuti jennu lafa keenya haqa keenya irratti dhiinii obboleeyyan keenyaa Soomaaleen dhuftee gannaqaa jirti. Namoota gaafa nuti obboleeyyan keenya maaliif dhiinii isaanii sarbamaa? Intalti maaliif duuti? Gurbaan maaliif du'aa? Lafti teenya maaliif akka nafa ambaa taatee dubbatamtii gaafa nuti jennee kaanu warri garaadhaaf bulu warri dirree dhawaa keessa deemee keemasoota ifiin jiru kuni namoota gabbii obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'u as deebi'eeti duula adda addaa rabbana. Mootummaa deeggaruu waan kophaa waan keenya falmachuu waan kophaa. Biltsiginnaa deeggaraa biltsiginnaa guddaadha. Gaafa obboleeyyan kiyya garuu miidhaman obboleeyyan kiyyaa dursa. My blood is first. Dhiiga kiyyaan na dursa malee mootummaan ni hafa. Obboleessa kiyyaa bulchaa obboleettii kiyyaa bulchaa that is a different reason. Reason kophaati kun. Obboleeyyan yoonii fi Hukuman, Jirina dara bibihi. Lala ma khadir. Bara ma khadir. Sani akan nagube. Mal tadute. Wanta kan tiansa di bawah. Mucan nengadda mucan obboleettii laku garagabdu evidence mal qabda. Mal duud ini mucaa sanii itti dhagahamuu dhabe waa'ee evidence mal qabda jee dubbata kunilleen atillee jeen duniyaa mummeeti mucaan san nengadda. Atilleen gatii keessiifiin kafala jee qoy. Obsime yo. Wanta isin wali jala Hadir kun deebisaa keenya nu deebise hedduu nutti tolu nuti waan
وخدير وان كان وان مدير اوكي اوكي ميوت الرخافة خدير كيا ميوت الرخافة تكفى أنا قصتك وين دبتشودا فايزة واتك لكن أبو أنا خنا في الدفن دا بدو دينار خينيا من همزة شيخ جابر غرغر سو متاتي جرا أتشتك دياتن دفع في تدا تشكوتا تناني وندينو أما واوندك وندينو بزي أسر رافت أتم من همزة شيخ جابر خوتا أجرو خدير رما مايكي بنادو بليزغي قالي تدوتي تهافت جل ديمنا أكمل تفان إنجت تدوتي سن علاقات رفيع جيس كيته ترتي وبليتي أكمل تدوتي غران سدقة مو ربي تدوتي فاين أكمل جد خدير أنا ما مالين بيخدي بيتا يرو تكتا كمال تجري بيتا إسين أمني خنيا وردو إقفر رها سويتن ملء ورد جرور أنا سويتن هادو خانم نجيسمو خانم نخلي جيسمو سير ربي بر عمري ربي تلفتين دون عمري ربي تي متبر قدير ati biyya san teessee as dhuftee maa dhiira taatuun ajjeefne mee yoo dhuftee ajjeefte mee nama si jeesuu deemu si dubbata monaa dubbata anna jeesuu danda'an ayyee biyya san hin jiru ati si jeesuu deeman ati maan dubbanne ati bar nuti bar ni jirra ifirraa dhorkina maaliif hin dubbatin miskiina firraa dhorkuun dandeenya akkamitti akka sagaleen baatu akka hogga lubbuun baate maaliif irra dhiibbaa gootan ati firraa dhorkuu dandeessa miskiina firraa dhorkuun dandeenya maaliif irra sagalee sun kaamsitan mi'uut godhamee ani dhiibbaa takka gooleeti dhageeffadha namni dhiibbaa irra godhe hin jiru tokkummaa jaalachuudhaa fi tokkummaan jiraachuu sabaa sablammiin jiraatti dirree dhawaa arraas borus sabaa sablammiin jiraatti jechuutu beekamaadha. Abasan keessa Oromoon jirtu Qadiir. Nuti sabaa sablammii wayii kaanne Qadiir dirreen bar magaalaa teenya sabaa sablammii wajji jiraanna nuti kanan kaanne bar ishi nuti sabaa sablammii ni qabanya sabaa sablammii maanu qabajuu dhabdee gaafa isiin hawaasa keenya miite ati maa usta kantiibaan keenya maa usa hawaasni maaliif hummaan kanarra calliftee dhagaatiin kiyyaan. Sigalee amma dura tokko taa wal jaaladhaa wal jabeessa nutu waliin galle obboleen kiyyaa. Kiyyaa naasii hojii dubboo jira bara. Namni diinaawul baasii kiyya naa gaafadhu haa laal diinaawul mirga qabda akka sagalee ta'uu baachuu isaatiif mirga qaba maaliif warra sagalee ta'uu irratti maaliif duule tana qofa naa gaafadhaa haa please. Khadiirayyee maaliif ijoollee sagalee taatuuf maaliif gabbaatee arrabsita? Eenyu fa'a? Hamzaaji fakkeenyaaf kallattiidhaan hamataa maarreetti kallattii arrabsita. Hamzaan ana na arrabse yeroo duraa jechuudha. Kana kakalee bicha sagalee ta'e jennuunitu deebi'ee boo'ee je jecha sadiif isaaf dhufee jechuudha. Ay Faadiinoo maal si godha'ee Faadiin Hamzaa? Faadiin jechuun ilma namaa jechuu kantiibaa Kadiir Juwaar bar obboleessa kiyya namarraa dhalate qabaa bar gosa qabaa bar. Aboo gosa kee uffata faayedhu. Ati bar nama isa faayedhu gosa ta'e. Yeroo mootummaa Qadiir. Handisi ani ilma ala kudha lamaati ani leencaati ana wajjin namni hundinuu akkasuma sanii san akkasuma naadii sa'aatii nuti dhageeffadhu noolee fi ala jechuudha obboleeyyan obboleessa kiyya namni noolee fi ala ga'u. Gosa nun barsiisin habiibi osoo kofoon kaatiin gosa baranne gaafa ijoollee osoo qullaa deemnu gosa nun barsiisin obboleeyyi ta'eetiif sagalee hin taane nama obboleeyyi ta'eetiif sagalee ta'u maaliif gabbaatee arrabsita Qadiir kiyya. Ati obboleessa keenyaami. Ogguu qabame gosa qalaa bar. Nam takka kaniin arrabsallee hin qabu obboleeyya kiyya kufa manaa godha abbaan fadheef sagaleen ta'a abbaan fadheen hin dhiisan nam takka ana dirquu hin danda'u. Kan mirga keeti nama arrabsoo. Kan mirga qabda namoota sagalee hawaasa ta'u jiran maaliif gabbaatee arrabsita? Ajjechaa san tullu si tole. Haay. An dhaggeeffadhu ani amriin qabu bara ajjeesuudhaaf amriin qabu anaan haa ajjeesu haaliqa ajjeesa qaddara kuni. Ati yoo duute namni kaman laaffisee akka waan sareen duuteetti karaarra si darbee si biraa deemuu sirriidha akka mataa keetitti yoo namni si jeesu. Ani gizeen maaliif ani gaafaan an du'e anaa fi warri keenyaa fi shanyiin xiyyaas baati gosti xiyya guutuun. Maalitti as ba'an? Haa isin gosa qabdu. Ati haan gosa qabdu fakkeenyaaf yoo gosa ta'u taate bar jiraatummaadhaaf namummaadhaan malee namni kawaa gaafachaa jiru. Gandaaf bar gosa. Namni mootummaa deeggaruun du'u jara keenya maal keessani anillee akkuma keessanitti malee isaanillee hin beeku bikkee isaan jiran hin beeku bikkee isaan irraa ta'an hin beeku sooshaal miidiyaa malee. Abo amma gosa hin fayyadu nuti si hojii haasa'uu nuuf fixannee jirra nuti. La fatii dubbii sirreessaa deemnu mee muutu irraa qabadhu. Amma Qadiir mee taragaaggaye. Oyaame awoo Qadiir mee taragaaggaye aariin miira aarii deemite. Tasgabbiidhaan gaafii nuti si gaafanne seeraan nu deebisime.
deebisuma jira bari Hamza nagaafadha. Nagaafadha. deebisuu de malee deebisuuf yaalu jira garuu kallattiin deebisuutu hin jirtu Khadira Ramaa baleessa keenya taalii. Michoon duute tun akka namaatiin duute moofuuf duute. Khadira Ramaa. waan gaarii dubbachuu. Khadirin aarsinaa mee Khadir aar jaalatu mee Khadir. Ani tuu kabaju muraan isaa. Dinaa'ol gaafadha. Wanti. La miyut godha ane miyut godhe mee ane dansa Khadir kiyya ane kabajumaanii si wajjin asoo jiraani waan biraa takka analleen tuine anilleen sun tuine naafeeti nama wal kabaju michoon ajjeefamte tuni fi duute moo namaati jeesa Khadir kana bar warri ajjeese gaafatamuu qaba seera jala oolu qaba. namaatu ajjeese moo fi duute Khadir Nama ajjeese malee. saniifuu namni michoo san dhufee magaalaa san keessatti ajjeese sanii yoo si ta'e sirraanii oola. Inoolu bar sanimmaa beekamaadha. Dubaree eega dubbiin akkas taate Khadir maaliif gabbaatee wanti michoo san irra raawwatame irrattis raawwatamuuf ta'e sirrii miti maan jirre. Dhaggeeffadhaa isin waan isiniin galin takkaa jira bar yeroo hunda amma ati akka feetetti biyyaa baatee biyya namaa teessee biyya tana keessa nu jeequudhaaf amma ammoo nuti kana. Si wajjin shurraaba gibiraa uffannee gartee gibira akka hawaasa kafalu godhaa jira. Nama jeequllee hin qabnu rakkoon jiraachuu isin bira jirra. Waa hunda isin maasan maqaa jeequmsatti jijjiirre. Amma tureetiin jira nama isin barbaadu dubbiin dubbachuu fedha. Dinaa'ol. Mee adubbattu Muniira dubbadha. Mee amma Muniiraan na keessa arku jirti mee Muniiraan maal jettee? Muniira walaa qabanyu kabajaanis gaarii walaa qabanyu. Anis nama akka keessanitti. Hamzaa fi Dinaa'ol bitumaanoo. Dhufne yaalisa. Meeti koraabaddo Muniira teenya meeti koraabaddo. Aboo Hamzaa taaka wajjin Dinaa'ol. Ishee afaan Amaaraatiin deebisi dubbii if kabaji. Bakka kabajaan qabdan isin oguu isin kabajanii. Ayyee Muniira. Stop. Na dhaggeeffadha. Hamzaa Dinaa'ol namni dubbisu jiru. Mucaa kana hoggu takka irra torbarra sadiirra afurra itti deebitanii jirtan. Tokko waan rakkoo isaa anaatu isin hima. Khadir Haramaayatis dabalatee feemasoonni as keessaa guutuun afaan Oromootii dhageessanii mi? Ayyee. Guutuu isaanii akka jirutti wahii nyaatan damooza qaban. Tokko. Damooza akka obboleettii isaaniitti dho'isan qabanii Muniira. Dinaa'ol ni beektaa beekaadhaatti na caqasi. Dubbii baasi. Na caqasi. Haqa obboleettiitiif damooza maaltu waliif fidee miti? Na caqasi naa sitti hima. Dhugaa jirtuu sitti hima. Warri feemasoonni as keessaa yuutuubara irraa tiiktook irraan kaasee kunoo isaan nama hin qabnu ajani namuu damooza qaba. Tokko kun. Damoosni isaan itti nyaatan kamaali? Hogguu dubbiin takka dhufte as bahanii dura dhaabbachuudha. Raqam waahid na caqasi. Namni tokko damooza sii kafalaa damooza mootummaarraa nyaachaa waan ittiin dalaydu hujii teessan dhiisi yoo ta'ette ati mataa keetti if gaafatta jechuudha. Dinaa'ol turita qabaddaa. Gaarii. Qabaddaa. Eeywa. Isa lammadaa Khadir Haramaayaa qofa osoo hin taane Khadir Haramaayaa badiin guddoon inni qabu akka ummata kaarii waliin damooza nyaatan cal ja'an kanatti sagalees tahuufi hin qabu warra sagalee tahuufis dura dhaabbachuu hin qabu. Badiin isaa guddoon Khadir Haramaayaa ummataan addatti dalage maali yoo itti kana gaafattu taate isaan hundi warri tiiktookaraa annerraan kaasii jalqabi isaan guutuun walii galanii waan qaban waan fudhatan anaa keessira magaalaa tana ummanni kaan cal jee taa'ee inni immoo ol baheeti nama miti yoo sagalee ta'u badii guddoon awwalan kana kuno takka ji. Lama takkaa miti lama. Lama. Ayyee. Sigalteema bar dubbii wacca qaccaqu jirtanii na rakkitanii. Injee rakkatina yemmuu rakkina. Waan itti jalaa bahuu qabu jalaatti bahuu qabu. Na gaafadhu. Muniira teenya waan takkaa si gaafadha. Kunoo Khadiras jira. Ani illee keessaan adiis. Ani kana dhiisinaa siin jeeni beekta waan ta'eef ani hin tuqin. Khadir Haramaa bakka tana jira. Ani saayiba kiyyaa dhiisi. Saayiba kiyyaa namni wal beekna. Khadiruma gaafanna. Khadir illee obboleessa keenya saayiba keetillee. Isaaf illee nu tokkuma. Garuu wanti isaan nyaatan sanii bahanii gartee haqa obboleettii isaanii akka dhoohisan waan isaan fayyadu waan jiruu isaanii jijjiiraati waan du'a isaanii isaan ol taati. Dinaa'ol aan viidiyoo waraabe dubbadhe yeroo waraabdee jirta. Dubbachuutti jira. Teessan jirtu ani fayyaa. Gaafii na gaafateen deebisaa kan Dinaa'ol ifan. Gaafii na gaafateen deebisaa kanneef. Hogguma hundaa Oromoon akka jette hogguma hundaa harki afaan waa nyaate ni qaabbataa jiran. Harki waa fudhatees ni sodaataa jiran. Hogguma hundaa waan ni beekuu qabdan.
Muniira kalee diinaa ol waan akkannee diinaa ol qabadhu kanaati waan na dura dhufu. Yoo jettee naa kannite si galteemma waan hin liqimse waan hin beekuuf osoo haati tiyya duute achi baheen dubbadhu jechuun sabbareetii mana kee keessa boo'ee usaa. Saniifuu Muniiraa teenya qaali dubbattee yaada keetillee sirraa fudhannee waan qabxii qabu nu kaaste mee waan ati ma kaaste kana Khadiiroon keenya as jiraatiiti Khadiirumatti hin gaddeebisa. Khadiir kiyya wanti Muniiraan amma jettu kun waa nyaachuu keessa san ni jirtu. Khadiiriin gaafatina dhiisa waan ta'u walii yaaduu isii jechaa jira bara Hamzaa. No wanti Muniiraan jettu yoo kijiba taate asitti Khadiir firraa Diinaa ol warri daadhu. dhiisa Khadiiriin gaafata. Waan Muniiraan jettu irratti waa idaadha. Dhugaa dabar diinaa ol dhugaa isaati yoo anan gaafanne nama biraa gaafatame eenyu Koma do Khadiir asumatti hin gaafadha kunoo. Khadiiroo ka gaafatanii fedha Khadiiroo gaafadha. Amma Khadiir na dura yoo gabbu'e anniin ni miidhama. Khadiir yoo gabbu'e dubbiin xiyyaana irra citte mee isin naa dhiisaa Khadiir. Khadiir kiyya waa nyaachuu Khadiiroo gaafadha dubbiin jirtu waan takka hin fudhannu waan takka nu bira hin jiranii haajuu Khadiiroo gaafadha. Dhumate Khadiir kiyya hotarmaa si gaafachuu jira. Aya amma dhugaa feetanii mire. Ni feene. Akkami wali amanuu dandeenya mee waan amma Muniiraan jetterraa yoon an amma maalittiin isinii kakadha maalittiin isinii kanna maalittiin amanuu dandeessamme. Akka fudhatamu moo akkam fudhatin? Akkaan hin fudhatinii fi akkaan hin fudhatin. Muniiraatiitu kijiba sarara kaa'emmaa Khadiir. Amma dhaggeeffadha diinaa ol keenya dhaggeeffadha. Khadiiroo qofan jenne ani Khadiiroo qofan jenne. Warabbul Ka'aba Hunduma isaanii gaafachaa jira. laa dhaggeeffadha ani jaartiin qabu ilmoo takkaan qaba taamas 8. Wallahi rabbi ilmooti yatana ijati yadura hafudu damozni nuti mootummaan nu hannu injiru angama kiyyan laakiin ammoo jaalalaan biyyatiyyaa fi bulchiinsaa qabuuf waanuma kana taateef isaan qushaasheessoo hin fadhu jiraadhe yoon dubbadhe bikka kanatti anaatti rakkata. Amma siifis ni dhaabbanna. Muniiraa teenya kijiba irra keessa Khadiir kijiba osoo irra keessa Muniiraas ni dhaabannaa bara. Kunoo wallahi siinjaa. Namti isin amma wallahi ije isin itti laalteen hin beeku. Waraqaan dheengadda yaamanii shillimaata kan nariibsa tokko isaan waraqaan san tamaali. Shillimaanni isaan waraqaan bar isaan mootummaa. Diinaa as biratti buta kaasoo addaanii baasa akka waliin. Shillimaanni isin guurrattan san maal tolchitanii maal eegdanii biyyaan maal dalaydaniiti shillimaata fudhattanii namni shillimaata fudhate damooza akkamitti dhabaa naa gaafatu. Raayyaan isa miidiyaati san. لا ترى بر والكوبان كم نوجي جنون نتي والكوبان كم والله الموتية همزة أجي رجفدو ديناول والله الموتية تنا أن يوم دوئل أدير تاتنيف لكن أمو نيرة لما موتو مرة نيانة لكن أمو وني أسمه وني ميشيو إيجا ميشيو تفيل أوسيان تقف بيا وني تيمبوسو بولشين سخنياس kabajaa fuutanii irraa namni fadhe kabajaa irraa fuudhe akkuma fadhe godha silaa amma cinaa dhaabbanne bareedaa bakka nama aareetiin jira bakka kalaas ammaan booda wallahi waalama wallahi michoo kunis wallahi dubbatu qabee diinaa dhuguta ke carana kanna dhuguta ayyaane Muniiraa ani naa dubbattee jirta naaso inni waan ta'eef dhuguta kadhiifama. Waan Muniiraan jetteen dhugaa itti fakkaachuu danda'a namuutu waraqaa ragaa jedhamtu jira direedhaa beeksisuudhaan sana keessa illee hin jiru bakka san illee hin turre miskiina jalaan fiiguu jira rakkataa gargaaruudhaaf waraqaa san waraqaa ragaa jedhamtu ragaa yeroo sin jedhu misikir waraqatii akka direedhaa tana beeksiftanii jirtan jedhanii waraqaan tun faayidaan isii maqaa si guddifti. Gaafa ati waraqaa fudhattu maqaa kana si kaafti. Bakka biraa beeksisa dalaguudhaaf waraqaa isaa fudhatanii deebi'an firaayin haasawaa tanamaatillee hedduu akka isan beeku. Hariiroo uummataa wajjin hin qaba malee bulchiinsaa wajjin qabu. Assalaamu alaikum. Fitadheen dubbiti. Thank you. Ani xiyya laalammaa asirratti wanti takka ittiin beekamu qabu Khadiirilleen akka jechaa ture. Ani damoosa ittiin fudhanneedha malee wanti jechaa ture. Waraqaan fudhatu. Bu'aan dhuunfatti harkadhu hin qabu hin jenne laal kanallee nama hubaddaa. Damoosiin harkadhu hin jiru jee. Garuu wantoonni biraa jiraachuu ni mala. Yoo barreeffatana kanaafiin Khadiirumaa hin gaafatina waan kana asuma jambal godhaa wanni isin hin jeefi wanni qaskaasaa ganda keessa nama galchiti asuma gaafii deebii biraa walii deebisuudha. Ijoon nuti yaanuuf kabiraati. Itteeshina biraan nu bantanii jirtan. Kanaafiin
Hamza laal sardiinni keenya guddaan gaafadhaa bira kutaa jechuu barbaada. Sardiinni keenya guddaan gartee waa nyaachuu dhaba isaatii miti nyaatus obboleeyyan isaatii fi biyya isaarraa nyaatee san dhimma keenyaa misa nuti hin dhageemu. Hadiir waan fedhe haa nyaatu waan fedhe haa dhiisu garuu waan kanarratti akkamitti yoo ifiifis wanni isa danqe jiraatee sagalee ta'uu isa kutu jiraate akkamitti anaa asii sagalee nama biraatii sagalee ta'u akkamitti gabbahee dhaabbatee arrabse. Ammas inni kantiibaa keenya qushaasheessuu jira. Hamzaan takka kantiibaa qushaasheessuun dubbanne.